Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jechaa qophiin keenya ammas barnootaa jedhu jalqabee jira. Egaa qophii keenya har'aatiin ammoo mammaaksaalee beekumsa waliigalaa akkasumas gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an muraasa wal gaafachuudhaan kan nuti waliin turu qophicha qopheessuudhaan kan isin faana turu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenya ammoo Tolasaa Bultiidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jennee isin affeerranneerra. Tole gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhu maqaa kee. Maqaan koo Kennisaa Guddataan jedhama. Maqaan koo Tasfii Sarbeessaan jedhama. Maqaan koo Daani'el Kumarraan jedhama. Abduu Abbaa Macaa. Qadenaan jedhe. Gartuun dhiigaa gosa meeqatu jiru? Gartuu dhiigaa gosa afurtu jira. Tokko Eedha, lama Biidha, sadaffaan Eebiidha, arfaffaan immoo Oodha. Ankee yoo gartuun dhiigaa kee maali? Ani gartuu dhiigaa koo hin barre. Gartuun dhiigaa afur. Afurri isaanis maal fa'aadha? Gartuu dhiigaa diimaa. Gartuu dhiigaa adii. Toleeshi gartuun dhiigaa kan kee yoo maalidha? Gartuun dhiigaa koo Oodha. Gartuu dhiigaa adii gartuu dhiigaa diimaa jedhan jettee turte dura ammoo Oodhaa naan jette akkamitti? Gartuun dhiigaa hedduu garuu afurnatti fakkaatu kan beekutti Gartuun dhiigaa meeqatu jiru? Gartuun dhiigaa lama. Maal fa'aadha isaanii? Diimaa fi adii. Kan keessan gartuun dhiigaa keessanii maalidha ree? Kan koo Oodha. Dura diimaa fi adiidha jettanii tumte gartuun dhiigaa keessanii immoo Diimaa. diimaa. Gosa afur. Maal fa'aadha isaanis? O pilaasii O negatiivii A poozitiivii akkas. Ankee gartuun dhiigaa kee maalidha ree? O negatiivii. Lamatti qoodaman natti fakkaata. Maal fa'a? Dhiigaa adii fi dhiiga diimaa. Mammaaksa tokkoon siif eegala naaf xumurtaa jechuudha. Waan samiidhaa bu'e yaali waan samii bu'e bakakka. waan samii bu'e dacheen baachuu hin dadhabdudha. Waan samii bu'e dacheen baachuu hin dadhabdu jechuun maal jechuudha? Waan samii bokkaadha jechuudha natti fakkaata. Bokkaa baachuu hin dadhabdu waan samii bu'e. Waan samii bu'ee lafti baachuu hin dadhabdu kan jedhu haruma nageeru. Hiikaan mammaaksa kanaa maaliif sitti fakkaata? Maaliif jedhame akkas? Waan samii bu'ee lafti baachuu hin dadhabdu jechuun wanta harka uumaarraa dhufee lafti hin baatti yookiis immoo lafti kun dandeessu ta'uu ishee. Waan samii bu'e? Waan samii bu'ee waan samii bu'ee. Tole waan samii bu'ee dacheen baachuu hin dadhabdudha. Waaw dacheen baachuu hin dadhabdu gaadha. Hiikaan mammaaksa kanaa maalidha ree? Hiikaan mammaaksa kanaa lafti akka gaarii nu baata jechaadha. Akkasitti an fudhadhaan ofii kootiin. Waan murtaa'e booddee deebisuu hin danda'amu. Waan raawwataa waan ta'eef jechuudha. Samiirraa immoo waan dhufe waan gootu hin qabdu. Inuma baatta. Akkas jechuudha. Moggaasa shaggar jedhu beektamte? Shaggar. Shaggar. Shaggar kun maalidha? Magaalaadha. Magaalaa eessaa? Shaggar jechuun maal jechuudha? Magaalaa eessaati? Finfinnee kana jechuudha shaggar jechuun. Natti fakkaata akka. Namoonni Finfinnee jedhaniiru. Shaggar maaliif moggaasaniif jettee yaadda? Abbootiin keenya durri yeroo gara kana dhufan gara shaggar deemnadhanii waan intinaa dhufuuf shaggariitti imalladhu natti fakkaata. Kana. Kan biraa waa'ee itti dabaltu qabdu shaggar irratti. Shaggarii magaalaa guddittii Oromiyaa natti fakkaatti. Kanuma. Hiikaa kallattii isaa biyya mijataa yookiis immoo biyya mishaa. Fakkeenyaaf afaan Oromoo bal'aa waan ta'eef iddoo gargariitti gargarii mishaallee hin jedhu, dansaallee hin jedhu, gaariillee hin jedhu biyya akkasiiti biyya mijataadha jechuudha yaada. Moggaasi shaggar jedhu jira miti?
Shaggar kana maqaa ishee dhageessanii beektu. Maalidha shaggar? Shaggar Finfinnee laga. Shaggar jechuun maal jechuudha? Shaggar jechuun afaan Oromootti shaggar jechuun waa. Shaggarumadha. Shaggar jechuun ishee beektu. Shaggar maaliif jedhame? Shaggar waan jedhameef hin beekan dhugaa waaqayyo. Hin beeku. Hiikaan ishee hoo? Hiikaan ishee ceene jechaadha. Ceene jechuudha. Itti amantanii? Akkasitti nama. Shaggari akkan baay'ee isaallee hubannoo isaan qabu. Maqaa nama lafa kanarra jiraachaa ture kanaan dura yookiin lafa inni irra jiraachaa ture natti fakkaata. Akkas jedhee yaada. Kan maqaa yookaan lafa jettee maaliif jedhame? Maqaa biyyi immoo amma ittiin mogga'ee shaggar jedhamee maqaan kan ittiin mirkanaa'e jechuudha. Amma hiikaan shaggar kun maalidha? Maal ibsa amma shaggar kun? Hiikaasaa hin beeku hiikaasaa. Tole. Shinniggaa waan jedhamu dhageessee beektaa? Dhageessee. Hiiqqaatu hin taane shinniggaa yeroo jedhamu. Fakkeenyaaf maqaan gootota wayii yeroo ka'u maqaan warreen amantiidhaan adda adda ba'uun barbaanne yeroo ka'u shinniggaan achi keessatti hin ka'a. Shinniggaan kun maalidha? Hin barree gara nama beeku. Yaali nasitti fakkaatu tilmaama makee. Shinniggaa kana sana kana hin danda'u nageenyis. Waadaa shinniggaa kana yeroo baay'ee kan itti fayyadamu namoota goototadha. Jechi kun jecha karaa goototaan dhufeen natti fakkaata. Yoon gadi fageenyaan beekuudha waadallee waadaa shinniggaa kun waadaa cimaa yookiis immoo waadaa socho'uu hin dandeenye dhalootiif dhufu fudhatee darbu natti fakkaata. Waadaa akkasii ta'ee yaada. Shinniggaa nageenya. Orominyaan wanti kun. Shinniggaa nageenya. Yeroo tilmaamtan wayii maal sanitti fakkaata? Shinniggaa jedhama yeroo baay'ee gootota 11 wareegaman irratti waan shinniggaan ka'a. Maal sanitti fakkaata yeroo yaaddan? Waan mattaramu wayyaa ta'u. Shinniggaan wanta mattaramudha. Amantaniittu? Akkasitti fudhanne. Waadaa shinniggaa waan jedhamu dhageessee beektaa? Dhaga'een beeku. Goototni kutaaf amantii waliin qoonnu jedhanii itti wareegamanii turanii bakka sanatti waadaan shinniggaa kun hin ka'a. Waadaan shinniggaa kun maal sitti fakkaata? Iddootti warri qabsoo irra turan walii galanidha. Fakkeenyaaf qabsootti gaafa ba'anii waadaan hin nyaatamu. Waadaa akka hin nyaanne kan walii galanii gahee hojii isaanii fudhatanii kan bobba'an natti fakkaata. Wallaahi gootota wareegaman illee yaadadha shinniggaa kana yaadadhu. Amantiif kutaadhaan addan baanu kan jedhan wayii hin jira. Sirboonni baay'een kan sirbanii jedhanu hin jiru. Weellisoonni baay'een jechuudha. Kanarratti shinniggaa immoo kan jedhu adda baasee baruudhaaf hin dandeenye. Amantiif kutaan adda nun qoqqoodu kan jedhu sirba Galaanaa Moonyuu sirbee ture. Kana isin jechuudhaaf isin jedhe. Gaaffii inni dhuma goota beektu wayii maqaan haadha. Goota beektu tokko. Gootan beeku goota abbichuu. Abbichuu isa kam? Abbichuu isa kan Oromoo isa goota yeroo bara Xaaliyaanii intinaadhaa ture sana beeka. Abbichuu isa fa'aa beeka gootota. Gootota Oromoo keessaa warra Baranaa warra jaarraa kana keessaa warra jaarraa keenyaa gootota Oromoo. Goota Oromoo tokko Hacaaluu Hundeessaati kan hin beeku. Mee gootummaa isaa maaliin yaadatta Hacaaluu? Hacaaluun gootummaan isaa jechoota isaatiin sirboota isaatiin baay'ee yaadadha. Hacaaluun nama qaaliiti. Baay'ee beeka goota akka Oromootti goota isa tokko dheeni isa tokkoffaarra isa kaa'an Hacaaluu Hundeessaa baay'een jaalladha. Sirboota isaa gaafa intinaattus baay'ee natti tola. Taaddasaa Birruudha. Taaddasaa Birruu waan jaalladhuu fi tokko nama barumsa irratti baay'ee xiyyeeffannaa godhuudha. Waa'ee barumsaa illee dhaloota dhufuuf akka dhaloonni dhufu baratu numti kun jenereeshinii amma jirru akka barannu nama dhaamsa nu dhaame jechuudha. Gootota keenya keessaa dhaloonni kun yoo barate mirga isaallee falmataa waa'ee ofii isaallee hubataa. Akkuma jedhe immoo dhaloonni amma jiru barataniiru koo baratan immoo waa'ee ofii isaanii hin beeku. Mirga isaanii dirqama isaanii hubachuu danda'aniiru jechuudha.
Kanaaf Taaddasaan nama baay'ee yaadatamuu qabudha. Manni barumsaa adda addaa yeroo dhaabatu waa'ee isaatiin maqaa isaatiin baay'ee natti tolaa jechuudha. Ani Hacaaluudha kan bara kana keessa. Hacaaluu mee maaliin yaadattu? Gootummaa isaa maaliin yaadattu? Ansaa uummata Oromoofi waan gaarii nama tamanya'u keessaa tokko jedhee yaadan. Kanaafan. Kanaaf Hacaaluudha jechuudha gootota Oromoo keessaa. Dhoksuun beeku dura of dabarsee kennuuf waan kanaaf rakkina irra bu'eera. Isaan natti mul'ata amma yeroo kana keessa. Kan akka Eebbisaa Addunyaa, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Taaddasaa Birruu. Eebbisaa Addunyaa kana maaliif dinqisiifatta? Maaliif jaallatta? Addunyaa akka itti dinqisiifadhu yeroo itti afaan Oromoo dubbatamuu hin dandeenye keessatti dubbachuu qofaan miti akka inni ittiin illee sirbee qabsoon Oromoo illee akka cimu Oromoon eessa akka ga'uuf ka'u akkamittiin akka qabsaa'uu qabu illee yeroo inni itti karaa sirbaa beeksisaa turedha. Kudhan maqaa siin na'u gootota Oromoo kan baay'ee jaalladhu keessa kan jiran immoo kan nafsiin jiran immoo kan wareegamanidha. Hacaaluu Hundeessaa adda duree kan ta'e Nadhii Gammadaa. Tole gaaffii koo fayyamama waan taateef galatoomi. Atiillee guddaa galatoomi. Ishi galatooma. Ishii galatoomaa isinis. Ishi galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya irraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii gaafachaa turre keessaa muraasa deebisuudhaaf yaala. Tokkoffaa irratti kan gaafanne gartuun dhiigaa meeqatu jiru jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa gartuun dhiigaa afurtu jiru Eedha, Bidha, AB fi Oodha jechuudha. Isarratti fufnee ammoo gartuun dhiiga kee maalidha jennee gaafanne. Lammaffaa irratti ammoo mammaaksadha kan nuti gaafanne. Mammaaksi kunis waan samiirraa bu'ee jedhee isa booda kan jiru maalidha jenneetu gaafanne. Waan samiirraa bu'ee jedhee kan itti fufuu dacheen baachuu hin dadhabdu jechuudha. Wanta samiirraa bu'ee dacheen baachuu hin dadhabdu akka jechuuti jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo moggaasa shaggar jedhu maalirraa dhufee jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa shaggar karaa biraatiin finfinneedhuma akka jechuu gaafa ta'u bara durii namoonni finfinnee kanaaf Addis Ababaa jedhanii gaafa moggaasanii sabni Oromoo kun finfinneedhaan Addis Ababaa jedhee waamuu waan hin barbaannee fi shaggar jedhee moggaasee fi jechuudha. Shaggar kun egaa shaggaa akka jechuu gaarii akka jechuu biyyi finfinnee kun shaggaa akka jechuutti kasu jechuudha namoonni. Waadaan Shinnigaa egaa kan inni itti yaadatamu Oromoon amantaa garaagaraa hordofanii Musliima akkana darbaa jedhanii amantaa kiristaanaa ajjeesuuf gaafa jedhanii Oromoo jennee baanee Somaalee jennee hin galluu jedhanii gootonni Oromoo bakka tokkotti 11 wareegamanii jechuudha bakka Shinnigaa jedhamu kanatti. Shanaffaa irratti ammoo goota tokko maqaanaaf waame jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa namoonni Hacaaluu Hundeessaa fa'aa Taaddasaa Birruu fa'aadha kan isaan maqaa waamanii. Taaddasaa Birruu maaliif jaallattaa jennee gaafa gaafannu goota barnoota taman waan ta'eef nutumtiyyuu lafa kana dhaabannee gaaffii wal gaafachuudhaaf dhiibbaa guddaa kan taasisaa ture bara sanarraa kaasee Taaddasaa Birruu waan ta'eef goota barumsa taman waan ta'eef Taaddasaa Birruu jaalladhaa jedhanii namoonni deebisaa turanii jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenyaa gammaatti hordofaa turtan kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee torbee sagantaa kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaan tura. Barnoota